Tunaaf haa kennu ani waaqeffataa galmaati namni jedhu dhaabbata amantii waaqeffannaa keessatti ani miseensa yookiin barsiisaadha namni jedhu mallattoo naaf haa kennu please. Namni biraan namni ati beektu jira fakkeenyaaf lammi seenuu barbaadda atillee waaqeffataa galmaatii miti amma waan artikuleetu moderatoraan sii kenna akkuma. Adaraa waliin isin gaafadhaa otoo gaaffii kennu deebisii waa takka ibsa tokko darbee akka inni ibsu ani gama kootiin eeyyamuu fi waan nama dubbate ragaanuu kennannaan kan biraan ibsuuf mirga qaba. Waan dubbate lamaan nuuf haa ibsu. Ayyee kumaa biratti namni ani waaqeffataa galmaatii jedhu dhugaa isaatti jechuudha sobaan miti. Jedhii kumaa dubbate. Irraa adeemu hedduudhaan yookiin namaasee waan tureef. Irra naa deebi'aa jedhe neetwoorkiin na baasee ture. Gaaffii waa lama dubbate tokkoffaan Waaqayyoo dadhabaa miti ergataan ergatu jettee akka amantii keettis ta'ee akka islaamaatti ragaa kana eessaa fiddee mootirikaalii akka nuti godha beessaa fiddee kana kan barsiiste akka amantaa keettis haa ta'u akka istirikaalittis haa ta'u akka illee amantaa islaamaattis haa ta'u bakkuma fedhe haa ta'u Waaqayyoo kan ergatu dadhabinaaf yookiin dadhabee ergoota ergata kan jedhu ragaa nu kenne isaa fiddeetu Waaqayyoo dadhabaa miti kan jette lammaffaa musliimoonni hordofaa Nabi Muhammad kan jette ragaa naa kenne sanas thank you kana lamaan barbaada. Kuma Aayee tokkicha Agni erga hin qabu barnoota amantii keenyaatu nu barsiisa. Yookaan immoo waan dhaloonni keenya hayyoota keenya nu barsiise jechuudha. Abbuma fedhee hoo gaafatte. Anamma akka abbaa fedhee tokko hin taane akka miseensa amantii tokkotti akka amantii jaarmiyaa of danda'ee jiru tokkotti irraa dubbadha waan ta'eef akka itti nu baranne waaqni ergamaa hin qabu. Ergamtoos hin qabu. Dorgomaallee hin qabu. Kophuma isaa waaqa waan ta'eef san ragaan barnoota keenya jechuudha. Qabxii sadaffaa irratti baranna. Waaqeffataa waaqa akkamitti ilaala? Akka hayyoonni keenya nu barsiisanitti qabxii san jalatti barannee barsiisaa jirra jechuudha. Kanaaf ilaalcha silaa warri kaan fakkeenyaaf waaqeffataa waaqa isaa waaqni bakka hunda waan jiru waaqa barbaachuuf morma isaa hin dabsu. Kana jechuun maal? Kallattii kamiinuu waan hin jira waan ta'eef sababni itti waaqeffataa waaqa barbaacha morma naannessu hin jiru. Kanaaf qabxii barnootaa kana keessaa qabna. Waaqeffataan ergamaa hin qabu jedhee beekaa jechuudha waaqni. Sababni isaa ko'uma isaa waaqa waan silaa hinaaffaallee hin qabu dorgomaallee hin qabu waan ta'eef kophaadhuma isaa waaqa jennee barnoota keessatti barannee jechuudha. Qabxii barnootaa qaba tokko. Hangaanii amantiin islaamummaa kan inni eegale Nabiyyuu Muhammad erga dhalatee bara 570 dhalatanii achi booda waggaa 40 booda bara 632 kan amantiin islaamummaa sababa isaatiin eegale ta'uu kitaabolee silaa riisachiiwwan namni dhuunfaa irra barreessitu hin taane waan global truuzii ta'e saayinsiidhaan mirkanaa'ee yookaan immoo barsiisonni amantiillee barsiisanii kale akkuma gadda dubbadhe ogilirraas argachuu dandeessa. Kitaabolee akka Dr. Gammachuu fa'aa barreessan, kitaabolee Profeesar Ahmad Hassan fa'aa barreessan ilaaluu ni dandeessa jechuudha. Even kitaaboleen hayyoonni amantii Islaamaa barreessanillee Nabiyyuu Muhammad 570 dhalatee san booda waggaa 40 booda akka amantiin islaamummaadha eegalte kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf ragaan kanuma lamaanii gaaffii ani gaafadhu fakkeenyaaf qiblaan gara kaabaatti jedhamee gara kaabaatti garagalee salaatama. Suni maaliif garasitti salaatama? Gara bahaatti yoo salaatame rakkoo maal qaba? Sababa Saudi Arabiyaa garas jiruu fi miti ergamaa kan amantii. Kuma please taraa walaggeeffannaa. Natu cufee xiqqoo ishee karaarras deemaa jirta natti fakkaata. Tuma bakka tokko dhaabbatteeti gaarii sagaleen keelleen ciccita waan ta'eef waan deemaa jirtu fakkaata. Akkuma of qalchi si waameelleen si dhageessifachuu hin dandeenye sanii fananii si mi'uut si godhee barsiisa maal jettan?
dhiifama gaaffii akkuma inni nagaate gaaffii gaafadha egaa ofiinidha barsiisota tokko na barsiise hoo jedhe ofiin deema moo taate maali waaqni kee naafaayyuu kanattee dhaqxeetu irrecha arseedaatti kana itti isa waaqeffattu waaqni kee naafataanaani gaaffiidha jechuun akkuma inni waaqni dadhaboo waaqni erga waan barbaadu akka jedhe waaqni itti deemuu maaf barbaachise waaqni kee naafamoo maaliif itti deemtee muka jalatti waaqeffatta gaaffii kooti kunis akka gaaffittan gaafadhe naa deebisuun mirga isaati. Kabraammoo kan Nabi Muhammad jalqabe kan jedhe kan Dr. Muhammad kan nabitti jira maqaan namni waaqeffataan muka jalatti ta'e waaqeffatu bar mana amantii mataa isaa qaba. Kuni afoola isin dhageessanii malee waaqeffataan galmatti waaqeffata malee muka jalatti miti. Muka jalatti nama araarsan malee muka jalatti waaqeffatan. Gaafamu amantiin Islaamaa fi Kiristaanaa biyya kana keessa dhufanii galma amantii waaqeffannaadhaa diiganii waaqeffataan bakka itti wal ga'uu dhabu odaa jalatti wal ga'uu waanuma jiraati. Suni maali? Sababa rakkinaa fi dararama amantii dhagaadhaa baargama ce'anii dhufanii irratti taasisan irraa jechuudha. Tan akkasitti oolu banne bareeda. Kuma dhagaa jirta yoo ta'e miut godhiiti hogguun kumaa jedhee maqaa keessi waamu piliis maayikii banii galatoomi. Barsiisa gaaffii keessan fixanii. Na dhagaa jira ta'e itti mufamee dhagaan jira jedhu dhaga'uu isaan shakke baroomaa dubbadhee waan akka hin jenneefi. Kuma dhagaa jirta. Ilaal Oromootii dhagaa jirta. Dhagaa mana dhagaa sagalee naqabee ture. Sole thank you. Ayyee otuu bakka tokko dhaabbatteeti gaariidha waan deemaa jirtu fakkaata waan ta'eef iyyuu ayyee. Oromdurii waaqeffataa galmaati? Dhaabbadeen jira. Waaqeffataa galmaati. Ayyee al tokko nuti gaaffii kiyya xumuradha. Ayyee. Tole kan muka jalaan fudhannu achi jalatti waaqeffannuu jette ragaan si kenna ragaa fudhattu waan taateef mana amantaa qabnaa jette waaqayyoo kee manatti gurraan qabu kan mana amantaa keessa dhaqxuu fi gurri isaa manatti sin dhaga'u moo maaliif achi deemte mana waaqeffannaa keessa deemte achitti waaqeffatta kan adeemsi lammaffaa immoo Hasan Muhammad jettee amma kan kaaftee matsaafni isaa bira jira mee fuula kan bakka kam irratti kan inni dubbate kan waa'ee Nabi Muhammadiin bakka itti dubbate natti agarsiiste enku matsaafni bira jira baasisa agarsiisuu danda'a PDF isaa jechuudha fuula 500 wayii qaba jechuudha waa'ee Oromoo Kiristaanaa fi Muslimaa akkamitti akka biyya keessa galirraa waan dubbatu na bira jira ragaa naa kenni kana lamaan gabaabsiti tole. Oromdurii amma inni dhufutti yoo deebisuu dandeessa ta'e waaqeffataa galmaata dandeessuu. Gaaffii tokko dhageera. Gaaffii tokko hin dhageenye. Gaaffii dhagee dhagee waaqni kee gurraan qabu moo maal gochaaf galma dhaqxee achitti kadhattee isa jedhuu fi waaqeffannaa keessatti waaqni yoomillee eessallee jira jedhee amana. Iddooma hunda jira yeroo kamillee jira jedhee amana. Galmi iddoo walgeettii namni tokko kophaa isaatti waaqeffannaa keessatti sirna gaggeessaa amantii hedduutu jira. Isa kana keessaa kan argite yeroo rafuuf jettullee kadhannaa taasiftutu jira. Yeroo manaa baatu kadhannaa taasiftutu jira. Yeroo akkasuma bobbaa deemtu maasaa seentu yeroo waa hundumaa qajeelfattu keessatti kadhannaadhaa fi irreeffannaa garaagaraatu jira jechuudha. Isa kana keessatti iddoo malkaa fi tulluutti walgeettii saba bal'aadhaa akka sabaatti yeroo walga'uuf jedhan malkaa fi tulluutti walga'an malee yeroo hundumaa bakka hundumatti waaqa isaa kadhataa irreeffachaa yeroo sa'a elmuudha. Elemtuu gaadiin nagaa gaafa jedhan yeroo sa'a elmuu jettullee argitee achi sana jidduutti illee rakkoon akka hin uumamne sa'aadhaaf ishii jidduutti illee kadhannaa sana waaqa taasisteeti waaqa nagaan sa'a kana bira isii geessee akka deemsisu sana kadhatteeti deemti malee galma qofatti miti waaqa kan kadhatan iddoo hundumatti waan ta'eef. Kan gaaffii isa lammaffaan dhageenyeessa sana irra naa deebiiti. Gaaffii ifa naa godhiti. Waan kennee fi gaaffii koo lammaffaatti deemaa jechuudha. Viidiyoon kun mul'ata taanaan Dr. Muhammad Hassantu jedhee jettee kun matsaafa Dr. Muhammad Hassan na bira jira. Mee fuula kam irratti kan inni dubbate? Dr. Muhammad Hassan sitti mul'ata yoo taate kun ol guddeessi agarsiisa. Waa'ee amantaa Islaamaa Kiristaanaa fi Oromummaa waa'ee akkaataa Itoophiyaa keessa akkamitti akka ta'e dubbata sitti mul'ata? Muhammad London irratti kan yuunivarsiitii san keessatti barreeffame kitaabni kun mee bakka fuula kam irratti dubbate waa'ee kana natti agarsiisi. Galatoome dhageessi. Isa miti bara amma kan referaansii sii kenne kumaadha. Kuma ammoo galchuuf yaalaatti hin jira. Dubbate kumaa miti dubbate moo Oromoo kana dubbate? Lakki kumaatu dubbate. Deebii ammaa sii deebise malee isa duraan dhageenye isa niitoorkiin naqabee ture. Isa inni dhiyeesses yoo ta'e gaafa na yaalatu maal akka inni dhiyeessinetti niitoorkiin naqabee waan ture na darbee. Kumaa dubbataa jira. Waan inni jedhee sanaa godhi. Lakki miti Oromduriitu dubbataa. Ansiinoomis gaafadhe silumaayyuu gaaffii kanaati deebisuudhumaa hin qabdu. Kumaa gaafadhe kumaa dubbataa rasee baran.
Kumaan ta'eera. deebisnaan jedhe. Yoo fadhuu taa'e lakka Oromoo gaafanne gaafii an jedhe sanii Oromoon naa deebisu mee yoo dhiifama naa goote. Oromoo mee isaa wal dubbifna afaan irratti gaafii xiqqoo. Ayyee gaafa kumaan dhufe isin kumaa bira dhiisa. Oromoo. Nutillee Oromoo. Wannan siin jedhe akka Oromootti ayyaana wanni jedhamu maalidha tokko. Lammataa ammoo Rabbiin akka Oromootti akka abboota irraa dhageenyetti akkuma abboota irraa dhageenye siin jedha. Waaqni yeroo namaa wal quunnamu karaa ayyaanaatiif namaa wal quunnamaa jedhan. Ayyaantutu namatti himaa jedhan. Karaa ayyaantuutiin malee namni callisee namni marti Rabbiin fedha Rabbiin waan akkanaa barbaada kan jedheeti namatti waan akkanaa godhi waan akkasii godhi seerri uumaa cabe jedhee kan dubbatu ayyaantuudha. Rabbiin akka waaqeffataatti karaa eenyuudhaan namatti dubbata. Waaqni jechuudha. Karaa eenyuudhaan namatti dubbata. Ammas ammoo ergamaan akkamitti mee wanni kun akkam ka jedhu si gaafadhame. Ammas waan qaalluulee yoo keessa baatee dubbatte dansaadha. Irreechallee yoo keessa baatee dubbatte dansaadha. Irreechi amantiidhaan waadaadha kan jedhu. Tayyib. Rakkoon qabu waan ayyaana kan gaafatte ayyaana jechuun akkasiif galutti akka atillee na hubachuu dandeessutti ayyaana jechuun amantaa waaqeffannaa keessatti isa amantaa islaamaa keessatti malaayikaa jedhan sana yoo na hubattate. Malaayikaa jechuun eessa jiraata? Malaayikaa akka jedhan ni beeka. Malaayikaa akka jedhan. Ayyaanni malaayikaa waaqeffataa kuni wannoodha akka niitworkii teeleef bilbila kee jidduu jirtu qunnamtee argite akkas waaqaaf nama jidduu jiru sana malee isa argite namni eessa jira teessoo yookaan waan wannoo qabu otoo hin taane waan harkaan hin qabamne waan ijaan hin mul'anne isa waaqni beeku garuu namarratti yoo dhufu namni miira isaa ofirratti hubachuu danda'u jechuudha. Ayyaantu jechuun illee nama waaqni isa kana irra oolchee jechuudha malee waan biraatii miti. Waan biraata akka hin taane hin beeka. Eessa jiraatettee fakkeenyaaf amma akka ani dubbisetti jechuudha kitaaba garaagaraan fakkeenyaaf seerchii garaagaraa kan hojjetamu jira. Sana amma hin dhugoomsu hin fudhadhu nuun jedhe kumaanii. Garana deebine yoo si gaafadhan akka amantii waaqeffataatti garana deebine yoo gaafanne ati fakkeenyaaf ayyaanni eessa jiraata? Akka achirraa argatte ammoo tulluu irra ammas ammoo bakka malkaadha. Jechuun irreechinu sababni inni jalqabeef sababni inni irreeffatamuuf irreechi mataa isaa malkatti wanni ba'amu sababa ayyaanaatiif jedhamu jechuu isaadha beekan. Wanni kun dhugaadha moo dhugaadhaa miti? Sababa ayyaana kanaatiif achi ba'an jechuun. Ayyaana kana jechuun ayyaanni kun akkuma argitee malaayikoonni hojii garaagaraa qaban jiran ayyaana kana jechuun waan hedduudha waan tokko miti. Waan tokko miti mataa kootti kophaa kootti ayyaana mataa koon qabaa obsaan kophaa isaatti ayyaana mataa isaa qabaa ayyaanonni keenya kun hundi walirratti dabalamanii ayyaanota hedduu ta'u gaafa amma fakkeenyaaf salaata keessatti jammii gaafa salaattan wannoo ajirii isaa kan caalu ta'ee gaafa ammoo kophaa salaattan ajirii isaa tokko wanni ta'ee gaafa kan 27 ta'uu fi walitti gaafa dhufu ayyaanni suni cimaa deemaa jechuudha. Powerful ta'aa deemaa jechuudha. Kanaaf gaafa walitti dhufu sana ammoo ayyaana danuutu walitti dhufaa jechuudha. Irreechi irree keenya kan jedhamuuf illee sababoota akkasiitiif argite ayyaanonni hedduu walitti dhufanii gaafa walitti dhufan humna ta'uu jechuudha. Humna guddaa ta'u. Humni guddaan sun ammoo waa jijjiira bu'aa fidaa jechuudha. Isa kana ayyaana jechuun waan argite iddoo kana jira iddoo sana jira jennuu miti. Nama kana hunda keessa nama ayyaana mataa isaa qaba. Ayyaana waloo qaba. Ayyaana sabaa qaba. Ayyaana waliigala hawaasa namummaa kana qaba. Ayyaana uumamaa keessatti ammas bineensaaf horiidha wajjin illee kan walitti isa ayyaana guutuu qaba jechuudha. Sadarkaa akkasumatti deemaa hamma niitworkii waaqa bira yookaan ammoo isa ati Allah jettee amantu sana garaagarummaan qaban waaqeffataa keessatti waaqeffataa waaqni beelii beleelidha jedhee amana. Waaqni beelii beleelidha jechuun kuni akka amantaa islaamaa keessatti laa ilaaha illallah jedhan kanaa jechuudha. Yeroo baay'ee wal busheessuudhaaf jennee jechootuma gara biraa walitti fuunee wal gashabnaa. Hin busheessinaani. Haga sila waan dubbanne miti yeroo. Siinii miti siinii otoo hin taane namoota biraa akka biraatti dhiyeessan waan arguuf hin jedha malee siin jechaa jiru. Kanaaf garaagarummaan nu qabnu xiqqoo amala waaqaa irratti malee eenyummaa waaqaa irratti garaagarummaan. Sirriitti naa ibsuu edda sirriitti naa ibsuu jirta bara anaa ta'ee jira ibsi kan kee sirriitti naaf ta'ee jira na. Yoo as deebi akka isaa kanatti nama ibsu barbaade amma kumaa jaalallee obsa maaf obsee malee ani obsama kana turaaf hoo jiraaf obseetu man taa'e malee ka akka isaa kanatti naa ibsu barbaada wallahi dhugumaa bara. Wallahi dhuguma amma ati situ bitatee obsaa jettee deemtee malee ani gilsii godhee nama waaqeffannaa aadaa Oromoodha. Akka nutillee bar nullee xiqqoo si ijoollee namoonni garaagaraa bakkumaan bar akka waan nuti biyya biraadhaa dhaynee wayii akka waan Oromoon goone fa'aa yeroo garii akkasii miti.
akka amma inni kun ibsa kanatti bareechan ibsu barbaachisa. Ayyaanni waan akkanaati, irreechi waan akkanaati, wanni akkana jedhanii sirriitti ibsu barbaachisa.